waa'ee sharafaa irratti jechuudha. Paaspoortii ilaashisee, sharafa ilaashisee, iqaamaa ilaashisee, tikeettii ilaashisee viidiyooleen kanaan dura hojjechaa ture irratti gaaffilee hedduu na gaafattanii jirtu. Egaa gaaffilee kana immoo nama tokko tokkoof jalatti deebisuurraa viidiyoodhaan yoo deebisee namoota gaaffii ta'aniifis achumaan deebii ta'a je'eetiin kanan qabadhee dhufe. Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya asumaan immoo sharafa kanaan har'a isinii hejjedhu jechuudha. Maraa oltuu birrattan isinii hejjedha. Amma gaaffii keessan isinii deebisa. Warri mana koof haaraa taatan immoo laayik godhaa, sheer, sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuun gaaffilee guyyaa kaleessaa na gaafatame diinaara fuudhee yoon gale moo doolaara fuudhee yoon galetu bareedaadha yoo jette lamaan isaatiyyuu yoo fuutee galtee ni jijjiirama. Ani kanaan dura isinitti meera birriin biyyatti hin jijjiiramnee fi jijjiiramuu jira isiniin jedheen jira. Diinaaradha, doolaaradha, akkasumas yuuroodha, riyaaladha, diraamadha. Warreen kukkuni ni sharafamu biyya keenyatti iddoo barbaadde deemte jechuudha. Magaala barbaadde deemte, baankii barbaadde deemte sharafachuu dandeessa. Birriillee hanga barbaadde baattee galuu ni dandeessa jedheera jechuudha. Warreen hin sharafamne kanneen akka birrii beeruut ishee xiqqishuun jirti. Kan beeruut kan miindaan isin hin laatamne birrii beeruut kanneen akka Afrikaanotaa malee warreen kaan inni sharafamuun jedha. Inni itti aanu immoo moobaayil baankiin birrii kutataa'oo nama tokko irratti biyya jirtan keessa teessanii fakkeenyaaf sarraafaatiin jechuudha. Waa'ee wanti irratti kaasanii gaaffiin kun kan na gaafatame sarraafaa irrattis yoo gashite yookiin immoo yoo ufanii si harkaa fuudhanis kan ati kaffaltu yoo diraama ta'e diraama 20 kaffalta mashwaara jechuudha. Riyaala ta'e immoo mashwaara 50 siniin jedhe wuddiidha. Warri Saawudii waan hundi isaanii wuddiidha bar dabiliidha waan isaan namarraa fuudhanii dhugaa dubbachuuf wanta tokko yoo xalabattee bitatta ta'ellee wuddii waanuma fe'e dabilii meeqa sitti fidu akka arrivaadii yaani biyya alaa wayirraa wayii fakkaata jechuudha. Kanaaf dabiliidha. Fakkeenya Dubaay keessatti mashwaara yookiin taaskii 20 namaa geessu mana keessa yookiin immoo birrii isaa fuudhanii meeshaas yoo namaa fidan. Saawudiitti garuu 50 kan dhibba si gaafatullee jira jechuudha. Dhugaa waaqa. Innaa kanaaf sababa kanaa irratti akanii obboleettiin tokko kaaftee ani akkaawuntii isaa irraan galchaa yaani aggeeffadha. Moobaayil baankii tiinan ergaa garuu birrii ni kutaayi. Moobaayil baankiin birrii keessirraa hin kutu garuu immoo isaantu kutata malee isaantu akkasumatti kutata malee moobaayil baankiidhaan bilbila biyya jirtu keessatti yoo taate fakkeenyaaf biyya jirtu keessatti nama irratti yookiin kafiila kee itti gaafatamaan kee nama tokko irratti yoo maallaqa kee sii dabarse wanti sirraa citu tokkollee hin jiru biyya jirtu sana keessatti. Garuu biyya biraatti yoo ta'e immoo wanti kutamu xiqqoo akka baankii otoo hin taane akka baankiin kutu otoo hin taane hin kuta. Moobaayil baankiin kutuu ni kuta. Fakkeenyaaf amma Saawudii teessanii yoo baankii dhaqxani 150 ol sinirraa kuta birrii yoo ergitan jechuudha. Akka baay'ina birrii keetiin sirraa kutaa adeemu 150 ol riyaala sirraa kuta. Garuu immoo madaamiin kee yookiin immoo namichi tole isiin jedhanii moobaayil baankii isaaniin sii dabarsan 50 qofa sirraa kutaa jechuudha. Sinii galeera yaada maaliif gaaffii kana nama sanaaf jalatti deebiseera garuu gaaffii nama baay'ee ta'uu waan danda'uudhaaf nan himeef jechuudha. Akkasuma immoo diraama moo doolaaratu caalaa yaani diraama gara doolaaratti yoo jijjiirree irra gatii guddaa arganna. Fakkeenyaaf baay'ina miindaati argattu jechuudha. Diraama yoo 1,000 argatta taate doolaara immoo 150 argatta yoo taate wal madaalchiste yeroo ilaaltu miindaan walumatti dhufa jechuudha. Wanta buufattu hin qabdu. Amma diraama fuutee gara doolaaratti jijjiirteef miindaan kee dabilisii dabala miti jechuudha. Inumaayyuu taaskii jechaa maal jechaa kukkutteetiin kasaaraa meeqa keessa galtaa jechuudha. Amma immoo inni biraan immoo nama tokko lakkoofsa isaa malee iskiriin shuut gochuullee hin dandeenyu. Lakkoofsa isaa iskiriin shuutiyyuu nuuf hin ta'u waatsaap irraa yookiin immoo teelegiraamii irraati iskiriin shuutiyyuu nuuf hin ta'u. Eenyummaa nama sanaatillee hin beeknu. Iqaamaa isaa bichaa beekna. Garuu iqaamaa isaatiin namichi sun yoo maallaqa keenya nu kaade yookiin immoo yoo nu dhoowwate iqaamaa isaadhaan qabsiifachuu ni dandeenya. Iqaamaa jechuun eenyummaa namicha sanaa kan ibsu jechuudha. Walumaa galatti iqaamaan namichi sun
eessa akka jiru biyya kam akka jiruufiin maalummaa nama sanaa kan ibsu eeyyeen guutummaa guutuutti nama sana suuraa isaa hin beektu yoo taate iqaamaa isaatiin qabsiisuu ni dandeessa. Iqaamaan isaa lakkoofsa qaba walumaa galatti iqaamaa isaatiin eeyyeen qabsiisuu ni dandeessaa jechuudha. Inni itti aanu immoo yuutuubiin sabskraayibii meeqatti namaa kaffala? Gaaffii kana gizee yuutuubii ifa godhee himeetiin ture jechuudha. Namoonni viidiyoo koo suutaan yookiin tasgabbiidhaan obsaan dhaggeeffattanii gaaffii yaada qabdanillee baay'ee keessaa deebii argattu je'ee yaada jechuudha. Yoo ariifachuu baattan, yoo seeraan teessanii tasgabbeeffatanii dhaggeeffattan yaada baay'ee keessaa argattu. Fakkeenyaaf isinitti himeera yuutuubiin sabskraayibii 10,000 yoo ati qabaatte jechuudha. Sabskraayibii 10,000 yaani seerri yuutuubii sabskraayibii 1,000 fi wochaaworii yookiin immoo saayitii 4,000tti kan inni kaffalu isiniin jedheera. Seera isaa gaafa guuttan seera ati itti gara monetization otoo sabskraayibii 1,000 hin ta'inii fi saayitiin kee 4,000 hin ta'in callisteetuma viidiyoo hojjetta malee sumunii tokko siin herregu. Waggaa 3 yoo hojjedhu, waggaa 2 yoo hojjedhu, waggaa 1 yoo hojjedhu, ji'a 2 yoo hojjedhu. Gaafa immoo sabskraayibii kee 1,000 guuttattee fi wochaaworii kee yookiin saayitii kee 4,000 guuttatte ji'a 2 haa ta'u, ji'a 1 haa ta'u gara monetizingtti jijjiirama. Viidiyoon ati hojjette hundisaa akka namni ilaaletti sii herregama adeemaa jechuudha. Kanaafuu sabskraayibiif sii kaffala yookiin immoo sabskraayibiin kee baay'ateef otoo hin taane gaafa seera guutterraan kaasee sii herregaa jechuudha. Obboleettiin kana na gaafatte. Inni biraan immoo ani waggaa 2 fixuuf ji'a 2 qofatu na hafee. Tikkeettii kan kutatu anadha moo madaamiin koo situ kutatee galanaan jettee. Tikkeettii waggaa kee 2 sana fixxee ji'a 2tti hafte kana yoo xumuratte tikkeettii kan kutu ishiidha. Manicha sanattis yoo deebita ta'es immoo kan tikkeettii kutee si fudhatu yookiin immoo kan darsoo marsii asii ishii si deebisu ishiidha malee siin wanta tokkollee siin ilaallatu jechuudha. Inni biraa ani paaspoortiin kiyyaa waggaa 2 fixeera ergan biyya Arabaa deemeeti. Kanaafi dirqama paaspoortii koo haaresseen galaa. Paaspoortii waggaa meeqaaf nama tajaajila kan jette jechuudha. Paaspoortiin kan inni tajaajilu waggaa 5fidha jechuudha. Ati biyya Arabaa waggaa 2 hojjettee jirta yoo taate paaspoortiin kee ganaa waggaa 3 qabaa jechuudha. Yoo immoo biyyatti paaspoortii kee baaftee kaatee erga waggaa 3 of harka keessee gara biyya Arabaa yoo dhufte immoo paaspoortiin kee waggaa 2 bicha qaba waan ta'eef waggaa 2 hojjattee isa booda yoo barbaadde imbaasii Saudi Arabiyaa yookiin Dubaay iddoo biyya jirtutti haaressuu dandeessa jechuudha. Imbaasii kan Itoophiyaatti yoo immoo erguma paaspoorticha baafattee kan ati biyya Arabaa deemtee waggaa 2 qofa fixxeetta yoo taate immoo paaspoortiin kee gana waggaa 3 guutuu qabaa jechuudha. Kana isiniin jedha paaspoortiin tajaajillisaa gizee duraa waggaa 10tti jijjiirameera. Akkasumas immoo karariin paaspoortii yookiin biftisaa jijjiiramee jira kan jedhame hojiirra hin oolle hamma ammaatti waan hojiirra oole hin qabu jechuudha. Wagguma 5 jira hamma ammaatti. Warri haara baafates wagguma 5 jira. An fakkeenya haara baafadheera waggaa 10 jedhame irratti hin barroofne kani irratti barreeffame wagguma 5. Bifti isaallee paaspoortiima bifa duraatii jechuudha. Kana isiniin jedha gaaffii qabdan ammallee dabalataan yoo gaaffii akka kanaa qabaattan na gaafachuu dandeessu. Bifa viidiyoodhaan yookiin bifa sagaleedhaan isinii deebisuu nan danda'a. Yoo dandeessan immoo akka barbaadanitti barreeffamaanillee isinii deebisuu nan danda'a isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Namni viidiyoon koo isinitti tole immoo laayikii godhaa na jajjabeessaa. Nagaan tura.